Hordoftoota yuutuubii kan koo yookaan yuutuubii Gaaddisa Jaalalaa yeroo dhiyootti kan baname ji'a walakkeessaa 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaattidha. Yeroo ammaa kana Gaaddisa Jaalalaa jalatti hojii tokkummaa, hojii jaalalaa akkasumas ilaalcha gaarii fi dhaloota boruu dhalootaaf yaaduu hundeessuudhaaf yookaan immoo dhaloota qaruudhaaf hundaa'ee toorri kuni toora kanas yeroo hundeessu beekaa ta'ee yookaan hayyuu ta'ee osoo hin taane hanga beekumsa koo hanga dandeettii koo waanan jireenya irraa baradhee akkasumas maanguddoo irraa hiriyoota koo irraa akkasumas kitaabolee adda addaa irraallee waan dubbisee hanga danda'amaa ta'e waan gaarii ilaalcha gaarii tarkaanfachiisa jedhee waan yaadu karaa yuutuubii Gaaddisa Jaalalaa fi akkasumas peejii feesbuukii tokkummaa fi jaalala kan jedhamu akka na hordoftan kabajaan isin gaafadhaa. Baga ammas irra deebi'ee bara haaraan baga isin gahee baga walumaa